Yooyi ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube channel kanaatti dhuftani. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Haa birmannuufi daa'imni suuraa irratti argitan kun Daandii Hordofaa jedhama. Umuriin isaa waggaa 3 godina Wallagga Lixaanaa Boojjii Darmajjii magaalaa Biilaa jedhamutti dhalate. Ji'oota muraasa duraa daa'imni obboleettii koo dhukkubsattee ji'a 2f torbee 2 oliif yeroon hospitaala waliigalaa Black Lion yookaan Xuqur Ambassaa General Hospital turetti maatii kanaan achitti wal barre. Abbaan daa'ima kanaa obbo Hordofaa Fiqaaduu Guddinaa fi harmeen isaa addee Fiqiraaddiis Yohaannis daa'ima isaanii Daandii Hordofaa dhukkubsatee yaalchisaa jiru. Daa'imni kun dhibee apaalastik aneemiyaa jedhamuun dhukkubsata. Erga mana yaalaa seenee ji'oota 9 lakkoofsee jira. Maatiin kun akkuma nama kamittuu ijoollee isaanii guddifachuu fi jireenya isaanii mo'achuuf carraaqa kan turan yoo ta'u, ji'oota 9 as daa'imman isaanii lama qe'eetti hafan firaa fi ollaatti dhiisuun qabeenya qaban hunda halkanii fi guyyaa itti wal jijjiiranii hospitaala Xuqur Ambassaa daa'ima kanaa yaalchisaa jiru. Ji'oota 9 oliif sanuu dhibee daa'ima ofii dhibamaa dabarsuu miti. Guyyaa tokko hospitaala kanatti dabarsuun miira akkamii akka namatti uumuu waaqa tokkichaa fi abbaa arge qofaatu beeka. Dhibeen apaalastik aneemiyaa jedhamu kun yaala bone marrow transplant waan barbaaduuf biyya keessatti yaalamuu akka hin dandeenyee fi yaalli bone marrow kun maatii keessaa nama tokko irraa fuudhamee daa'imichaaf waan dhaabamuuf gara biyya alaatti geeffamee yaalamuu akka qabu boordiin hospitaala waliigalaa Black Lion murteessee jira. Yaala isaafis haga qarshii miliyoona 3 ol akka isaan gaafatu itti himame. Daa'ima kanaaf qorichoota adda addaa guyyaatti si'a hedduu kennamaafii jiru alatti torbanitti yeroo 2 ol dhiigni gosa adda addaa kennamaafii jira. Maatiin kun yaala kanaaf waan qaban hunda fixatanii waan jiraniif biyya alaa geessanii yaalchisuuf mana jireenyaa isaanii qabsiisanii baankii irraa liqeeffachuuf yaalanis liqee argachuu hin dandeenye. Dhibeen kun guyyuma guyyaan itti cimaa dhufee qaamni isaa baay'ee hir'achaa dhufuun maatiin yaaddoo guddaa keessa jiru. Abbaan daa'ima kanaa dhiyeenya kana gara iddoo dhaloota isaanii deemanii hawaasa irraa gargaarsa argatanis harka 100 keessaa harka 15 waan hin caalledha. Kanaaf yaa uummata keenyaa waan dandeessaniin nu cinaa dhaabbadhaa, lubbuu daa'ima keenyaa nuuf baraaraa jechuun gargaarsa namummaa hunda keenya gaafachaa jiru. Namuu waan humni isaa danda'uun gargaarree daa'ima kichuu abdii egeree kana waaqa wajjin haa fayyifannu jechuun imimmaan isaanii dhangalaasaa isin gaafachaa jiru. Sheer gootanii nama gargaaruu danda'u biraan ga'uun akkasumas akka amantaa keessaniitti uumaa keessan kadhachaa daa'imni kun akka yaalamee fayyuuf akka nu gargaartan kabajaan isin gaafanna. Lakkoofsa herrega baankii abbaa daa'imichaa Hordofaa Fiqaaduu Guddinaa, Baankii Awwaash Duwwaa 13 200 Duwwaa 33 1341 Duwwaa Baankii Daldala Itoophiyaa 1054 1013 33 Baankii Hojii Gamtaa 1013 20 Duwwaa 82 26 lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 1785 83 85 obbo Hordofaa Fiqaaduu Guddinaa. Gujiitti daa'imni waggaa 7 qoraan gurguraa ture carraa Ameerikaatti barachuu argate. Mucaan xiqqaan umuriin ganna 7 Galataa Damboobii jedhamu aanaa doolaarii eddee ganda Ceembee irraa osoo qoraan gurguruu mul'ate ijoo dubbii ta'ee turuun ni yaadatama. Abbaan mucaa xiqqaa kanaa obbo Damboobii wal dhiboo turtii BBC waliin taasisaniin hiyyummaan akka malee maatii isaanii waan miiteef daa'imni xiqqaan kun osoo hin hafne qoraan gurguruu barachuuf akka dirqamee dubbatanii jiru. Mucaan kun qoraan baatee miilaan daqiiqaa 40 hanga sa'aatii 1 deemuun magaalaatti gurguree akka galu gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu mucaa xiqqaa kanaa kan argan jiraataan Ameerikaa kutaa Arizoonaa obbo Abarraa Boggaalaa seenaa mucaa xiqqaa kanaa jijjiiruuf murteessuu BBCtti himani. Jalqaba seenaa mucaa kanaa attamitti akka arganiif waan isatti
waan isaanitti dhaga'ame hedduu kan miira isaanii tuqe ta'uu dubbatu. Mucaan xiqqaan kun qoraan baatee magaalaa keessa deemee gurgura kan jedhu miidiyaa irraa argee baay'een rifadhee miira addaatu natti dhaga'ame. Booda dhugummaa isaa qulqulleeffadhee jennaan dubbichi dhuguma ta'ee jedhan. Suura sana argee jennaan garaan na hammaatee mana galee gaafa mana gahu ati warraa kiyyaas waan kana argitee akkuma natti dhaga'ame isheetti dhaga'ame booda maal gargaaru jennee mari'annee jedhanii obbo Abarraan. Jalqaba mucaan xiqqaan kun qoraan gurguruu kana dhiisee mana barumsaa akka seenuu fi barsiisaa kutaa tokkoo hanga barnoota olaanaatti gargaaruuf murteessuu himu. Ergasii maatii isaa waliin erga mari'ataniin booda maatiin gurbaa kanaas rakkoo keessa waan jiraniif mucaa kana achitti barsiisuun akka yaannitti bu'aa akka maatiin mucaa gammachuu guddaa natti agarsiisan akka ilma keetti abbaa ta'ii fi guddisiinaan jedhan. Amma adeemsa ittiin mucaa kana gara Ameerikaa fiduu jalqabuutiin jira. Dhimmoota karaa immigireeshinii fi dhimma alaa ilaallatan adda baasaan jira jedhani. Adeemsa Ameerikaa jiru ragaalee barbaachisuu gula deemee adda baasa kan jedhan obbo Abarraan ogeessa seeraa qacaruun adeemsa mucaa kanaa gara Ameerikaa fiduuf akka hojjetanis ni himu. Karaa Ameerikaa kan jiru akka barbaachisummaa isaatti ogeessa seeraa qacaradheen xumursiisa. Kan gama Itoophiyaa jiru ammoo amma baatii lamaan duuba garas waan hin deemuuf ofumaan deemeen haala mijeessa jedheen yaadeeraa jedhan. Mucaa xiqqaa hiyyummaan hojii umurii isaatiin hin madaallee hojjechiisuu jalqabdee kana gara Ameerikaa geessanii hanga miseensa maatii isaanii afuraffaa godhatanitti boqonnaa akka hin qabnes dubbatanii obbo Abarraan. Mucaa kana asitti fidee akka baratu akka carraa gaarii jiraatu gargaara. Inni immoo boru bakka guddaa gahee arguun fedha. Gaafas innis namoota akka isaa rakkoo keessa jiraniif gaaddisa akka ta'u yaada. Gaarummaan haala kanaan guddachaa deema jedhan obbo Abarraan. Abbaan mucaa xiqqaa kanaa obbo Damboobii Waldhiiboo yaadni gaariin obbo Abarraa mucaa isaaniitiif yaadan isaan qofaa osoo hin taane warra ganda isaaniillee akka gammachiisee dubbatan. Guddoon gammadee akka mucaa isaatti akka guddisuu abbaa akka ta'uuf walii gallee inni immoo boru guddatee nu gargaaraa jedhan. Dooktorri silaa nama yaaluu ofii dhukkubsatee dhaqqabaa fi adara. Dooktorri silaa nama yaalu ofii dhukkubsatee jira. Adaraa dhaqqabaa fi lammii isaatiif birmataan lammiidhuma isaati jecha gargaarsa namamaaf obboleessa keenya Dooktar Dureessaa Tarfaa Ejjitaatiif haa birmannu. Dooktar Dureessaa Tarfaa Ejjitaa Shawalixaa aanaa Liban Jawwiitti kan dhalatee guddate yoo ta'u barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa baabbichatti kan qophaa'inaa immoo Ambootti barate. Dooktar Dureessaan Yuunivarsiitii Jimmaa irraa waggaa tokkoof ji'a 8 dura kan eebbifame yoo ta'u abjuu ijoollummaa isaa mirkaneessuun yeroo fi humna isaa wareegee dadhabbii fi bu'aa bahii hedduu booda Harargee Lixaa hospitaala Burqaa Dhiintuutti ramadamee uummata isaa haala gaarii fi nuffii tokko malee tajaajiluu eega jalqabee reefuu waggaa tokko lakkaa'ama. Uummati koo hin dhukkubsatiin kan dhukkubsate immoo hin dararamin jechuun of qusannaa tokko malee yeroo hojjetaa jirutti deemee tajaajiluu kan hin dhuffine Dooktar Dureessaan har'a dhibee balaafamaan kun isatti dhufee jira. Obboleessi keenya kun qorannoo dhukkubbii miila isaa bitaa irratti yeroo dhiyoos itti dhaga'amuu jalqabeef taasiseen kaansarii lafee hammaataa jedhamu irratti argamee jira. Qorannoo garaa garaa fi wallaansaan Finfinnee hospitaala Xuqur Ambassaatti deddeebi'uun ergii eegalee ji'a irraa kan darbee fi qoricha keemooteraappii jalqabee kan jiru ta'us yaaliin baqaqsanii hodhuu isa akka barbaachisu itti himamee jira. Yaala kanaafis qorannaa dabalataaf gara biyya alaa deemuun akka yaalamuu qabus boordiin hospitaalichaa murteessuun riifarii barreesseefii jira. Yaalii kanaaf immoo baasii hanga doolaara Ameerikaa 60,000 yookaan miliyoona 3.3 akka jijjiirraa maallaqa baankiitti waan isa barbaachisuuf lammiin koo naaf qaqqabaa jechuun hanga humna keessanii akka gargaartan isin gaafata. Kanneen gargaaruu barbaadaniif akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa 1,136089
32 Dureessaa Tarfaa Ejjitaa Awaash International Bank Duwwaa 13 2011 59 26 Duwwaa 400 Dureessaa Tarfaa Ejjitaa Cooperative Bank of Oromiyaa 880 Duwwaa 497 Dureessaa Tarfaa Ejjitaa Hakiima dhukkubsattoota yaaluu haa baraaru wal cina haa dhaabbannuu tokkummaan humna